براكو سجلتمي جاه عمرين تيدي دمي جاهته هذا يا ستيفن كأنغام الموسيقى صحيح؟ وكنت أبيع السيارات ماكينان غرغرو تري غاف نوعاً. عمرين تي كل جاير طبيعي وهي مريحة. كنت ماهراً هدودن في بيع ديتين السيارات. قبتري ماكينا أتعرف غرغرو زوجتك أنك خيستي هنا؟ لا، فتاة أخرى. عندما أنهي يرون صفقة ولي البيع، قلتي غرغرا فتي أشعر هدون قمدا بالحماسة. ألقي نظرة على الداخل أتعجبك؟ هجيسان هدون جالدا هدون جالدس مالك بريدان أركدا تري هجيسان الرا أن أكون شخصاً سلانا مغمدا تهون قبتري كنت قد التقيت انت بامرأة لبريدو جميلة، تكاني وكان والأركي اسمها ليندا، مكان إسي وكانت ليندا جاء متري باهرة الجمال. هدو لا بريدي ضمان على ذلك. إيغان إسي عليها منذ والبري 3 باتي أشهر سدي فقط. قفتي أكا وطلبت إسين منها أن نهيرم تتزوجني. تنغافد كنت إيغا لها مستعداً رواف لبداية قباوان جديدة. تري إسين اسمنا كافي بناتشو بربادي كافي بربادي سني بيتا هذا ابنو أساس إسيسان نما أبسن كمنين تري دفيتين إفدور دبلو بربادي وانين قبول أفقهن دنديني الاقتناع بما وصلت إليه. أردت أن isii أتزوج fuudhuun barbaade ammas jaartii xiyyaaf kaaffee banuu akkasuma maallaqa gahaa walitti qabachuu hojii mataa kiyyaa لبدء uummachuuf مشروع خاص بي. tanaafuu eegalaaf maallaqa guddaan argachuu barbaade yeroo أردت دفع sanitti مالية كبيرة في تلك المرحلة. وصدف أنني sammuu كنت tiyya keessa dhufe أعرف namni شخصاً ani في beeku ذلك tokko المجال hojii san يحتمل أن keessatti يتمكن kaniin من akka تسويق maallaqa kana اسمي على argadhu العقود. na gargaaru كان لدي saahiba صديق tokkoon qaba maqaan isaa وكنا Fireedii ندعوه jedhama فريدي. ما رأيك akkam إذا jetta ree يا فريدي؟ Fireedii sirriiwumaan jettu makiinaan isaaf gurgura ture makiinaalee babbareedduu tan maallaqaanis hedduu qaalii وكنت أعرفه منذ yeroo فترة dheeraa طويلة. duran isa وكنت beekuu ture معجباً بأسلوب jiruu حياته inni التي jiraatuunis hedduun ajaa'ibsiifadha يعيشها. الأمر وما فيه dubbiin akkana هو أن Fireediin كان warra waan تاجراً dhoorgaa معروفاً. gurguru لكنه لم ammoo يكن inni شخصاً nama سيئاً. badaan turre saahiba كان kiyya صديقاً. ture لذا قلت tanaafuu له isaaniin فريدي، je'e هذا هو الوضع. yaa Fireedii haalli akkuma gartu kana maallaqa hedduu walitti qabachuu barbaada daddaffitti tanaafuu na gargaaruu ni dandeessaami na dhagaye yaa maarti jiruu nagayaa jiraatta hojii bareedduu qabda tanaafuu kana dalaguutti wanni si geessu hin jiru فريدي لكانت osoo حياتي silaa waan مختلفة. Fireediin je'etti dalagee jiruun لكنني tiyya لم أرغب adda في turte الانتظار. ammoo لم ani أشأ eeguu hin سلوك barbaanne الطريق الصحيح. karaa sirrii kana deemuu hin barbaanne لم أشأ karaa التقيد seera بالقوانين ummataa kana المجتمع. deemuu hin barbaanne أردت خلقها. balleessuu hin barbaade karaa seeraa kana معرفة cabsuu hin المجتمع. barbaade وفعلا wannin أود. ani barbaades ni ta'e waan kana nin dalaga si waliin ta'us سواء si معك أم malees مع غيرك. لذا قال tanaafuu حسن. hayaana je'e yoo كنت mokkoruu تريد barbaadde محاولة ذلك؟ chaansiin siif سأعطيك kanna فرصة. ati qophiidha gara Taayilaand deemtee heerwiin waa xiqqoo ba'attee xayyaaraan gara Awustiraaliyaa deebi'uuf إلى أستراليا؟ كانت أهمية الأمر dubbiin isa صغيرة biratti laaftumatti بالنسبة ilaala إليه. لم يتعاطى namni أحد ani من itti dhiyaadhu الموجودين tokkolleen بأي hashiishaa waliin beekan ولم tanaafuu يكن natti يعني sumaan شيء. fakkaanne المبلغ؟ meeqa naaf kafalta doolaara 100,000 $100,000 dubbiin itti yaaduun feesistu faamilii tiyyaa fi hattaa qaadhimaa tiyyaaf illee hin yaanne موافق. tole لم waan أفكر boodaan dhufu في numaa hin العواقب yaanne قط. baga nagayaan gara Taayilaand dhufte galatoom xiqqoo imala deddeemeetiin ture ammoo bakka akka Taayilaand takkaan garre biitii akka Taayilaand hin jirtu وأدركت أنه akka bakka مكان addaa ta'een مختلف hubadhe تماماً. مرحبا. hello كيف حالك يا فريدي؟ لم يشأ Fireediin أن akkan ani أتجول كذا magaalaa keessa gabbahu hin barbaanne akkan TV ilaaluu naa dhaame guyyaa في sadiif 3 أيام. كانت kutaan غرفة bareedduu جميلة turte لكن الوضع ammoo كان haalli yaachisa achi keessa وبقيت ture فيها. كانت الخطة kaayyoon laafaa سيأتي ture فريدي Fireediin dhufee ليحملك hashiisha na ممنوعات. ba'achiisuuf تكلمنا dubbannee عن ture بدلة waa'ee خاصة huccuu ستصنع narra balloo أكبر من tolchan قياسي بعدة akka hashiisha قياسات كي dhoysuuf يتمكن من danda'amuuf إخفاء الممنوعات tan hin التي baadhu يحملها akka gaariitti بشكل أفضل. ثم san أعود booda إلى gara الديار biyyaattiin وأتجه deebi'a نحو مرآب eegas gara للسيارات bakka وأضعها في makiinaan صندوق dhaqeetiin خلفي للسيارة. sanduuqa makiinaa gama بتلك duubaa البساطة. keessa kaaya laaftumatti sanitti عملية hojiin سهلة. laaftu لكن لم ammoo تسر الأمور amriin على ذلك akkas النحو. hin taane
dhumarratti سمعت hulaa صوتاً dhadha'amtuun على dhagee الباب. Fireedii ووجدت dhaabbatuun arge. مرحبا Baga nagayaan dhufte Fireedii. الرجل قربان الذي أرسين دخل يقول. من الباب Nama كان dalagaaf معنياً dhufe بالعمل qofa ture. فقط. قلب فريدي Fireediin الحقيبة boorsaa على siree irra naqe. وفيها Hashiisha شتى gosa gosaatu أنواع hagan مواد naqe. التعبئة والتغليف. بدأ Tokko فريدي tokkoon بإخراج رزم boorsaa الهيروين keessaa من baasuu الحقيبة. eegale. وفكرت Hundinuu لابد hanguma أن kana هذا كل je'eeti شيء. dhiyaate. لابد أن Wanni هذا keessa jiru hundi كل ما hanganumaa. يوجد فيها. Eegas ثم مد يده ammas وأخرج Fireediin 3 kabiraa أخرى. baase 13 firii 13. رزمة. بدا ذلك كثيرا Sun بالنسبة لي. hedduu ture anaaf. لا Lakkii ati ni taphatta. Bootaan hin ga'uu fi waan kanaaf kana anin irraanfadhu. Gama kiyya laalee waan je'e. اسمعني Waan kun hin fuune qaama keetii irratti hiina. جسدك Yoo bootaan gaheef irra siif wayya. من المحبط Hedduu nama جداً أن gaddisiisa. تنظر في Namni عيني ati شخصاً akka saahibaan laaluu turte si jijjiirame hoggaa agartu. وتدرك Akka waan أنك nama تنظر في qurxummii عينيه adii سمكة baarree قرش ija adii بيضاء. sitti hee. كانتا Ijji isaa hedduu nama sodaachifti. للغاية. وبدأ بالعمل Narratti عليه. hojii hojjechuu ووضع eegale. الرزم على جسده. Hidhaa tokkoon qaamatti nama maxxansuu eegale. رزمة. ثم رزمة Takka takkaan أخرى. eegasii وكان tabiraa. يشد الرباطات Eegas بقوة. hidhaa hedduu harkisuu ture. وكان الوضع Haalli غير hedduu مريح. hammaataa ture. على Akka malee. الإطلاق. كنت واقفاً Huccuu paantii بثيابي qofaaniin ture. الداخلية Kaashish nama ملفوفاً maramee jiru. بالهيروين. ولم يكن في وسع Hafuurallee التنفس. fudhachuun jabaate. ولم Huccuu أستطع حتى tiyyallee ابتداء ifii بانطاق uffachuu hin dandeenye. قلت ماذا لو Yoon احتجت isa إلى garaa الحمام؟ bahuu barbaade hoo jennaan فقال لي لا تفعل. hin dalaginnaan je'e. وللمرة الأولى Yeroo duraatiifin ofitti amantummaa lubbuu tiyyarraa dhabe. Ammoo hoggaan huccuu uffadhu ajaa'ibuun eegale. Nama ofirraan ifif fakkaadhe. Hashiishan baadhu argulleen hin danda'amu. رؤية الممنوعات التي أحملها. كانت البدلة Huccoon ani uffadhe متقنة tatti الصنع yaadamtee dalagamte. وأوفت بالغرض المراد Waan منها. isirraa barbaadame huccuun hojjatte. Hashiishni dhabame ka mul'atu لم hin أكن turre. أشعر بحواف الرزم. وفكرت لوهلة Wannin ani أن في yaade وسع hojii القيام tana akkan بهذا. dalaguun murteesse. ربما سأنجح. Milkaa'uu mala. لكن عندما Ammoo جلست في hoggaan سيارة taaksii keessa الأجرة، taa'uu ture. أدركت أن Hidhaan الرزمتين xiqqoon lamaan na الصغيرتين dhaga'amte. كانتا محكمتين بحيث قطعتا Hidda الدورة dhiigaa الدموية عن qabde. ساقي. تستغرق Bangkok irraa hanga بانكوك إلى Siidnii سيدني xayyaaraan 7 ساعات sa'aa 7 ونصف. cinaa deema. ولم يمضي على وجودي Hangan في سيارة taaksii keessa الأجرة taa'e 10 دقائق daqiiqaa 10 hin وأصيبت dabarre ساقي بالخطر. miilli kiyya na dhukkubuu eegale. كانت هذه Sun مشكلة خطيرة. rakkoo guddoo turte. عندما وصلت Yeroon إلى bakka المطار xayyaaraa لم gahu أتمكن من dhaabbachuu hin الوقوف. dandeenye. كانت Miilli ساقاي kiyya hedduu na تؤلمني dhukkubuu بشدة. ture. لم أتمكن Hafuura من baafachuu hin التنفس. dandeenye. كنت أشعر Oowwaan بالحر na dhagahama. وبدأت Hidhaan حواف pilaasteraa الرزم na muruu تقطع eegalte. جلدي. لم ينفع أي Kun من hundi هذا في ofitti تعزيز amantummaa ثقتي lubbuu بنفسي. tiyyaan na dhabsiise. عندما رفعت Hoggaan boorsaa ol الحقيبة fuudhu لأضعها miizaan irra على kaayuu الميزان، أحسست wahii murameen بشيء dhage. ما ليس في ورقة Waraqaa miti. إنما في Qaama داخلي kiyyarraa كما لو أنني akka مزقت waanin عضلة أو ما pilaastera شابه mureeti ومن jabeenya شدة الألم laalaarraa خفت gaggabuun أنه ooluun سيغمى shakke. علي. لكن Ammoo غير xiqqoo مسموح takka illee لي إظهار mul'ifachuu أي ردة haalli فعل. kanaaf hayyaman turre. كنت في Haala حالة addaa مزعجة. keessan ture. كنت قد Hedduun تأخرت booda'anii كثيراً ture في هذه yeroo tana المرحلة keessatti بحيث كان kan namni الجميع hundi في bakka منطقة itti الانتظار eegan يصعد jiru إلى xayyaara الطائرة. bahu. وكنت متجها Karaa نحو hulaatiin البوابة. deeme. وعلى هذه Hulaa tanarra البوابة maashina يوجد tokko جهاز jira. كشف المعادن. Kana هذا هو qormaanni الاختبار dhumaa. الأخير. لم يكن لدى Wanni الحراس أمر eegdota آخر fuula isaanii يركزون garagalchu أمامهم tokkolleen عليه. hin jiru. وكانوا Na يراقبون to'atuu turan hoggaan gara ونازلون. isaanii deemu. تحتم علي Akkaataa المشي deeminsaa hundaan na بشكل harkaa سوي. bade. لم يكن مسموحا لي أن Dogongorri tokko أعرج. naaf hin hayyamamu. لم يكن مسموحا Waan أن takka أقوم بأي jijjiiruunis تغيير. naaf hin hayyamamu. كنت Lubbuu أقول في tiyya نفسي، keessa jiraachuun turre لا wanni يوجد tokkolleen هناك hin شيء jiru يمكننا kaati القيام godhuu بهذا. dandeessu. لا يوجد شيء. Wanni takkalleen hin jiru. Bakka isaan hin gahe sa'aa tiyyaas baasuun eegale. Qulfii tiyyaas keeshaa baaseetiin baaskeeta gubbaa kaa'e. علمت أنها كانت Akka اللحظة ejjennoo الحاسمة. jabaate hin أنها beeke. كانت نقطة Bakka irraa العودة. deebi'uun hin taanes ta'uu hin beeke. وحالما Hoggaan هممت maashina بأخذ keessaan بكشف dabruu المعادن،
أخذ الحارس فتشا جهاز harkaa كشف fuudhee معدن narra يدوي oofe. ومرره أمام سترتي. أدركت أنني Manzaraa أفقد kiyya akkan على sababa نظارتي. godhadhuun naaf gale. نسيت Manzaraan نظارتي. irraanfadhe. في ذلك Yeroo الوقت sanitti وأنا في umriin tiyya amata 26 من 26 عمري ture. لم أكن أحتاج Manzaraa إلى uffachuun نظارة. nan feesisu ture. كنت أرتديها Akkuman فقط nama furdaa fakkaadhuuf hin لإضفاء uffadhe. جدية على شخصيتي. ما من Rakkoon مشكلة. hin turre. لم يعد هناك المزيد Wanni من الرمي. dabalataatis hin argamne. لقد نجحت. Milkaawe. Hulaa عبرت dabre. البوابة. ثم Eegas ارتكبت boodan الخطأ. dogonkora dalage. التفت Eegaan إلي gama الحارس kiyya laale. وابتسمت Isattin له. seeqe. لم أعرف Yeroo san آنذاك hin أن beekne الشعب akka warri التايلاندي Taayilaand hedduu ودود laafaate. جداً. إن ابتسمت لهم Hoggaa يرغبون itti في seete ملامستك si tuquu وفي أن barbaadan تصبحوا akka أصدقاء. saahiba siif ta'aniif. وأتى الحارس إلي Eegaan gama kiyya وقال dhufee naan je'e اذهب إلى gama طائرتك. xayyaara keetii deemi. Akka inni na tuqe hin dhageenye waan na tuquun لأنه لم turiniif يكن يلمسني كان waan يلمس hidhaa hashiishaa tuquu tureef sun dhuma kiyya ture. Qamisa kiyya baasan. بفك قميصي. عندها Eegas أدرك booda كمية argan الهيروين التي hashiishan كنت an baadhee أحملها. deemu. والآن Hoggaasan شعروا جميعاً isaan بالحماسة. hundinuu gammadan. بدأوا بانتزاع Daddaffiittiidhaan الرزم irraa hiikuu ليصنع eegalan. لهم فقط Hangamii ilaaluuf badhaasni isaan argachuuf ta'an hangam guddaa. وصل الوزن الإجمالي Kiiloon ل4 waliigala كيلوغرامات kiiloo و700 afur جرام. tuqaa torba ta'e. عرفت Nin beeke أنه ما akka من cinqii tana مخرج keessaa هذه baheensi hin jirre. الوقت. ثم Eegas isaan غادروا hundi جميعاً kutaa gallakkisanii الغرفة. deeman. وفجأة Jidduu وجدت tana نفسي lubbuu جالساً tiyya if هناك arge والهيروين anaa kutaa أمامي keessa على taa'u الميزان. haala hashiishni miizaana irra taa'uun na dura. عرفت Nin أنه beeke ما من مخرج akka أمامي. beensi tokkolleen na dura hin jirre akka jiruun tiyya dhumatti hin beeke. Sargiin takkalleen hin jirtu maallaqa tokkolleen argannu nilleen bahu amma booda wanni takkalleen hin jirtu. بعد الآن قضي على Wanni كل شيء. cufti murteeffamte في تلك اللحظة yeroo sanitti تماماً hoggus waan hin godhuun أدركت arke. ما توجب علي القيام به. Nin ابتلعتها. nyaadhe. لم يكن لدي Bishaan ماء illee kan hin qabun turre. Amma ammoo nazzuuruu eegalte if wallaaluun eegale. Akkan deebi'een kaane nin beeka. Ammoo rakkoon qabu sun waan hin barbaaduu miti. فقد قررت Ani du'uu murteesse. هل أنت نائم؟ Rafuu jirta? Khay قرر eedoonni الحراس akka أن gama أروح أنا waajjiraa وأخي nageessan إلى قسم murteessan. الشرطة. Khay هيا. توقفت makiinaan الحافلة. dhaabbatte. فتح Poolisichi أحد tokko رجال hulaa الشرطة makiinaa باب xiqqoo الحافلة bane. الصغيرة. وفي تلك Yeroo اللحظة sanitti تماما hoggas irratti naqqise. تقيأت عليه. وكنت Akka malee nin hafuura baafachuu ture. Hashiishaan haqqisuu ture. Afaanirraa waan adii takkaan na bahuu ture. ثم أتى الرجل Gurbaanin الذي ani تقيأت irratti عليه haqqise مثله. dhufeen na duuba. وكنت أنتظر أن Akka inni na يضربني. dhahuun eeguu ture. إلا أنه ربط Inni على ammoo ظهري duyda kiyya gajje'e na ليطمئنني obsisiisuuf. قائلا Akkana je'e.
لا تقلق. hin yaaddawin سنكون على ما ni يرام. wayyoita yeroo sanitti if qabuu hin dandeenye انهارت تماما. انهارت akka باكيا ilmoo كفتاة xiqqoottiin صغيرة. booyuu eegale rahmata inni naaf godhe kanarraa كنت جالسا makiinaa في gama مؤخرة duubaatiin ture الحافلة، qawween gama والسلاح kiyya مصوبا qabamtee باتجاهي. لكن بعد نصف ammoo ساعة eega cinaa توقفنا sa'aatii خارج باب مع ulaa ثنية sibiilaa لي. guddoo takka dura dhaabbanne لم أكن eessa أعرف akka أين geenye hin وصلنا. beeku ture قم kay هيا kay sagaleen dhagahee kan shanshalata wal dhahu للسلاسل. كانوا miila يكبدون hidhamtoota أقدام shanshalata السجناء guddaan hidhuu turan بسلاسل ضخمة. وكنت ofin أفكر gaafachuu ture أي نوع mujrimootuma من akkam المجرمين shanshalataan يتم hidhanii تقييده بالسلاسل. كنت على san وشك beekuu معرفة biran ذلك. ture هيا deem وجود قطعة shanshalanni بعد namarra اليد jiraachuun ilma namaatti مربوطة maramtee بأحكام حول كاحل المرء كان أمرا waan hedduu محطما gatii guddaa qabu للمعنويات تماما. وفي أستراليا Awustiraaliyaa keessatti beeyladaadleen akkasitti hidhamuun hin hayyamamu. قلت له لي كم من الوقت Isaanin ستبقى jee هذه hangamiif السلاسل؟ narra ta'a shanshalanni kun amata lama amata lama سنتان. ha qishnaa godhuun na fakkaatee ture ammoo qishnaa لم godhuun يكن turre يمزح. eegas ثم booda بدأ hooyin eegalte الضجيج. hedduu كانوا iyyuu turan يصرخون. ويصيحون نئياً. يصرخون ويصيحون. ni iyyan وشعرت sodaan بالخوف. na dhagahamte كان عدد الناس lakkoofsi هائل. namaa hedduu guddaa ture ثم دفعني eegas داخل kutaa takkan na الحجرة. ol darbe eegaan hulaa وأقفل sibiilaa الحارس jabduu الباب na الفولاذي duubaan cufe الثقيل خلفي. شعرت akka بالقشعريرة tokkon tattehee والإحساس بالأسر لأول hidhamuun na مرة في dhagahame حياتي. yeroo duraatiif jiruu tiyya keessatti شعرت keessi kiyya na بروعة rifate الاحتجاز. والمساحة bakki الوحيدة takkittiin banaa المتوفرة jirtu في kutaa الحجرة san keessa كانت المساحة miila namaa jala الموجودة qofa بين أقدام الجميع. كانت الأرضية مغطاة dachiin بالدهون wasakhaa والعرق fi البشري hurkaa namaa qabdi الذي kan تراكم amata على مر dheeraaf السنوات. walitti qabame لم bakka أرى fokkottuu مكاناً akkasiin بمثل garre تلك takka القذارة. كانت shurufkaa الرائحة لا achi jirtu تصدق. hin dhugoomsitu كنت محاطا بعدد namoottan هائل hedduun hin من marfame الغرباء. warra naan addaa akkamittiin كنت سأعيش؟ jiraachuu ture بعد eega 3 hidhamuu أشهر kiyyaatii من baatii سجن، sadi booda تم اقتيادي gama إلى mana المحكمة murtiitiin لتلقي الحكم. dhiheeffame murtii argachuuf كان القاضي abbaan يتكلم بلا murtii توقف. dhaabbii malee dubbata كان كل wanni شيء cuftinuu باللغة afaan taayilaandiin التايلاندية. turte nin dhama'e waan natti as أردت أن deemu أعرف jiru ما الذي كان baruun سيحدث barbaade لي. ثم قال eegas القاضي booda je'e 40 sana. abbaan murtii amata 40 amata 40 mana hidhaa keessatti lakkoofsa كان guddaa الرقم ture هائلا hangan anuu hin لدرجة hubatinitti لم أفهمه. hin لم hubanne أستوعب أن أقضي amata 40 40 سنة fixeetiin وأخرج hoggaan عندما umriin أبلغ tiyya السادسة 66 والستين. gee كيف ذلك؟ baha akkamitti كيف لأي taasun شخص فعل namni ذلك؟ fedheehu akkamissan dalaga كان سجن manni بانغوانغ hidhaa هو السجن baangwaang ذا mana الحراسة hidhaa القصوى في eegumsa تايلاند. jabaa ture taayilaanda keessatti محكومو الإعدام. bakka warri murtii du'aa jiru وكانوا nama يسجنون فيه nama القتلة ajjeese itti hidhan warra mujrimoota irra badaa وأسوأ mujrimoota المجرمين.
jiruun eegale ammoo akka seerri beekamaan tokko jiruun beeke akka wanni hundi gama poolisootaatiin dabruun beeke hanga bishaan dhugan gahutti bishaaniin argadha maallaqa wanni takkittiin ani qabu kophee qofa amma maallaqa waan yeroo hanga takkaaf nagu argadhe poolisiin hundinuu hojii waan dalaguu qaba hundinuu seera isaanii qabattee jala deemuu qabda poolisiif karaa hatattamaa jira kan ittiin seera eeysisan guyyaa tokko nu gubbaatti dhufan poolisoonni lakkoofsi isaanii kan duraaniitii olii hidhamaa tokko yaaman akka gabba'uuf akka inni gara mana hidhaa hashiisha fide himan harka isaa walitti qabee ture isaan kadhata fuula isaa keessa tumuu eegalan poolisoonni ergaa gama keenya dabarsaa jiran yoo isin seeran kabajne kana wanni isin eeggatu yoo waa dalaguu feetan mana hidhaa kana keessatti karaa keenyaan dalaguu qabdan sun barnoota jabaa ture akkuma hidhamtoota isaaniitti baduu turan irraa huncaalin kaayyoon tiyyaan karaa argachuu kaniin isaan jidduu itti seenu afaan Thailand dubbachuun turre yeroo san dandeettii takkallee hin qabu afaan san dubbachuuf gitaaran xiqqoo danda'a muuziqaan bakka afaan gahuu hin danda'in geesse sun hedduu gaarii wannin ani barbaade dhugatti sagalee dhaadhimaati yaaliindaa dhagahuudha san booda karaan argadhe kanin kaaseta sagalee itti waraaban itti bitadhu akkami jechuu danda'a gurbaan jiruu ati jiraachuu barbaadde na waliin hin jiraattu muuziqaan barreessaa ture yeroo hedduufin erge ammoo deebisaan takkalleen arganne ammoo guyyaa tokko poolisiin tokko ol seenee je'e ati kootu kun waan hin dandahamne yeroo takka qofaafin siif hayyama dhageeffachuun eegale akkami maartii akka kun si dhaqqabuun hawwa galatoomi kaaseta ka ergiteef muuziqaa teetillee jaaladhe akka of eeggannoo guutuun siif dhaama of eegi waan itti jirtu hubachuun danda'u akkam booyuu tureen hin yaadadha haalan sagalee qaadhimaatii yaadagahuun ani hojiin hedduu biizii ummaa teetitti dubbadhe jaalala isii siif ergiti wannin ani beeke teesseenan eedduu isiin bareedduu turte ammas gammadduu gaafii yeroo turte wanni haaroonin jiru amriin akkuma durii dalagaa fi isiin nama biraa argadhe jette waliin jiruu isaanii itti fufan akka ati gaarii irra jirtuun hin beeka nagayat turi yaanni waan sirritti nu marsee jiru waan daleenuun qabnu kursiirran taa'uu ture jiruun tiyya akkanumatti itti fufti je'eetin yaadee ture guyyaa tokko kophaan taa'uu ture poolisiin tokko na dhufe ati khay eessattiin deema gaafiin heddummeessin wanni itti aanu katahu naan galle mana hidhaa baangowaan keessatti gara fuulduraa na oofe hoggasuma bakki bakka addaa ta'e tasgabbaawaa ture
كان يفوق وان الواقع لغانين لغوم سنة ويرو ثم إلي عبرت غوتو حديقة بران ممتلئة خطي بالزهور ووجدت ترابيزا طاولة نياتها طعام طويلة إيران عليها مجموعة من خن السجناء من هدمتوتا جنسيات لمي مختلفة غرغرا يلفتون راتي أزياء قبو جميلة هجو بريد وساعات دوفة ساعة ومجوهرات فاية غرغرا فوم بلشو وكانوا نياتا يأكلون شرائح اللحم. نما إسان كان تجاجلو ليك هناك أبن من يخدمهم. كان الوضع إلالشي فكوتاتوري تاي أتي غافتشو نولتو مالي فسجرتا إساني ننجي خنوان جاء موغتي أكا إسان موسيقى قادمات ياف بريسي لغهان تناف غلي نجان لغهو فينا If I told you I was fine, you'd know that I'd be alive. قالوا شكرا جزيلا. نجان كان ذلك جيدا. خنغاري قلتومي ثم قال الرجل الذي قربان ترك إسان الطاولة خيسا قداني جي وان نتي أسد دلينو نبيت جئت نيادا وان تكوك أفاجر خان أكجراتن إسان قدو نما هشيشة قرقر تهون أولا أكسمس يوني ورا أستراليا خيستي هشيشة قرقر وجين هدأتك أبعد نقافة فريدي وجي ولن كنمني أكنتي والكنم سيسو هنكبو تنافو وجي ساني خيستي ساني فيدو لا لكي ديفما فهمت ناف قلي لكنهم قالوا نجان أكا هندتو أتي أسوما تورتا خرايت تنسر فيدمنوني أرغنا وان الرئيسان أجائب بيخو وان هارون ترنسها ساني أول همان تري عرفت أنه إن أردت نين استفادة بيخيون من توتا هذه خنر المجموعة فيدمو فهي فده العثور على طريقة خران إسان التين فيدو أرغتشون قبا هجين برا أما غرغرة خيستي الآن. كانت هذه أمن المجموعة نخون هشيشة تدعو المجموعات غرغرة للأجانب ورا الآخرين خان ورا الموجودين هيدا في تايلاند السجن خنا الثاني. خيستي وكان الحراس بوليسون إساني يسمحون لهم فيمن بذلك وان لأنهم إسان كانوا مالك يجنون إهدو خننف الكثير من النقود. أني فجأة دينغتا وجدت من نفسي في هيدا زنزانة خن تي في فيها قبو تلفاز خن يعرض شانال قنوات غرغرة الفضائي تلال وحمام أما ويوجد السجراء فيها قبو 6 أما سنمني غسلاء جاها فقط. قفتين خيسة كانت جراتو هذه التين قمة إف أركي الرفاهية. خنوان وإن قدا معنى هذا يوتي أن من نمني حولهم نجنا يبيعون جرو الهيروين؟ خاشيشة غرغروتي فلا بأس. ركون قبو سنة ربشي هل أزعجني ذلك؟ لكي جميعنا هنا شفتم ما لأننا خينياه مذنبون. بلسيني أسجرة لم يكن ذلك سن مسعى هجتشون صعب التطبيق وان جبان بسبب تري التورط الذين وان يطبقون سيرا القوانين اتين في بولانين الأمر. ديمانيف سن وقد أجدى فايدة لهم فيدي أما لسنوات. تهدوف رحل البعض نمني هدون ديمي جدو متنا بربادة ما تهي مارتي أكم نجا كانت الأعمال دلقان مستهيئة، هدو وجل ترتي ما فعلته واني أني هو أني دلقي جلست ونسقت الأمور. تاعيتين خرورة لم أقم دخاي بالأعمال الدنيئة دلقات بنفسي. في فين دلينو كان علي فقط أمة أن خنين أخبر الآخرين وانو بما ما عليهم دلقان فعله. قفا اتهموتي كوني أنا كنا ندير بكسن المكان. غنفني تري مانا دي بسني جارو مرتسيني بكا خبتي خينيا جارني خن خطا خبا جني يامن مما دعوناه بالشقق الخاص. أفتا بريدة أفني بشار أوا في كبناواس ناقني أهلا ها هو بغانا جيان دفتي يرو غاري جلبنا ميشا مصنع تبارا من وان أجهزة دن ديني الألعاب. في دني كانت إر لدينا بريدة أفضل شوكوليتا أنواع في الشوكولاتة وان والمثلجات. كبنويتو قبنة كل ما تري كنا نرغب به. يرو غاري قضينا دبرسيني وقتاً رائعاً باعتبار خمنا أنه هدار يكون را بإمكاننا الخروج قبهون من السجن. نوفن هيممني رأيت أن في نين وسط أركي عيش نافا على هذا النحو يممين لوقت حالة طويل. خنا الرجراتون يرو إيراف شكرا قالتومي وين سيف كبا خوتو اعتنيت بالحراس على بوليسوتا الدوام. حالانين تيسا يرو هندا أكا سرد دليدونين بيخا خنافو وانين قلت خياتين إفسدون سيفيدي أمورا كون خطرتي بوليسي هندا تيسو رابو في أحد الأيام فجأة وياتوكو من حيث لا دينغتا أدري بكنهم بين إرا واني انهار كل تفتي شيء. زهيروتي لم أفهم ما الذي واني كان تهاجر نافن قلي
maaliif hidhamaan kun oofisa khiyyarra guddaa qabaata أكبر من مكتبي laaftumatti beekamaa ta'eetiin ture ni jee gara Kolombaay ergamta onneen tiyyana dhaabbatte manni hidhaa Kolombaay mana hidhaa gaara keessaati gaara karaa koraati warra humnaa ol ta'eetu achitti hidhama maraattota warra haalaan dadhabame achitti ergama ni jee ni duuta dubbiin lammaffaa shanshalataan hidhamuttiin rarraane waan hunda na jijjiiran amata 10 dabarse haalan amrii hogganuun karoora tumuun eegas booda zeeroo deebi'uun na murtaawe sun sodaachisa bakka gaaraan marfamte tana keessatti wanni cufti dhufuun ni danda'a hoggaa geenyurraa poolisoonni na daddarbuu eegalan waan dhufuu taa'u ni beekan garii hidhamtootaatiin arge kan fuula tumatan ummanni kun eenyu je'eetiin gaafadhe saamuraay naan ja'an saamuraay isaan haraareedha waan baranirraa dhoorgaman ammas osoo hidhaarraan baane du'an tanaafuu mana hidhaa kana keessatti riskii isaa barbaaddate waan irraa barbaadamu dalagee yoo sun nama ajjeesuullee ta'e yookaan waan biraatillee nin beeka akka guyyaa cufa lubbuuti irraa deebisuu qabu bakka haarawaa tana keessatti nin beeka akkan hafuuran fudhanne dubbiin yeroo dheeraan fudhanne sagaraa keessan ture hulaan hin turre sun waan fokkota ammoo ni ba'atta hunda jidduma tana gurbaanaan ollaa ture namaan mataa isaa basheessuu ture mukaan duutii dubbii laaftuu miti duutii daddafteen dhuftu khaja'aniin dhagahee waliin inni nama dogongoraati ni ja'an inni kanaa miti hoggaasanin beeke isaan bakka biraa seenanii isaan na ajjeesuuf yaada qaban sun hedduu nama dira shanshalataaniin hidhamee ture mana hidhaa kana keessatti waan takkallee dalaguun naaf hin taane na ajjeesuu danda'an guyyaa ta'e tokko tanaafuu dirqama taha yeroo hunda dammaqaa tahuun dammaqaa tahuun yeroo dheeraa aqliitiyyaa dhabuun eegale sun ulfaataa ture dubbiin tanuma fokkina idaattu turte furmaanni tokkolleen hin turre haala maraatummaa keessa seenuun eegale haalli dhugumatti maraatummaa ture aqliin dhabuu eegale daran haalan dandeenye
بدأت Arguun أرى eegalee yeroo لأول مرة duraatiif cuftummaan rakkoo tana qunnamtee cufti jiruu tiyya keessatti كنت anaatu أنا isiif السبب sababa ture. فيها. Irran gahe أدركت أن هذه akka kun adeemsa jiruu tiyyaa ذروة ta'e. حياتي أن أموت هنا Asit في هذه du'uun الزنزانة في as سجن hidhaa تايلاند Taayilaand keessatti يا له من way إنجاز booddee مذهل. fokkottu. أحسنت Tolchite صنعا. tolchite hojii أحسنت صنعا. tolchite hojii yaa saahiba kiyya. أصبحت nyaata مثيراً lagadhe. للشفقة. Jiruu tiyya goolabuun barbaade قررت nyaata التوقف dhaabuun murteesse. لم يظن الحراس Poolisoonni أنني kan hin جدياً dhugaa عندما baanuun بدأت seene بذلك. yeroon amriin eegalu ammoo لكن dubbiin الأمر dhugaa كان turte. جدياً للغاية. اتخذت قراراً Murteen godhe وعرفت أنني akkan قادر على godhuu danda'us beeke. بعد Torbaan أسبوع booda توقفت عن beelti na الشعور dhagahamuu dhaabde. بعد 3 Torbaan sadi أسابيع booda بدأت kiilota أفقد kan كيلوغراما buusuu eegale واحداً في guyyatti. اليوم. وبدأت Laam أتلاشى. shawun eegale. قالوا لي Naan ja'an أنت ati تحتضر. du'uuf deemta. Een je'een فأجبتهم أجل. كنت قد اتخذت murtee tiyya fudheen jira akkan بأنني du'u. سأموت. كان المسلمون Musliimoonni يصلون guyyaa خارج cufa kan الزنزانة salaatan في turan الرواق كل mana يوم. hidhaa kiyya gama alaatiin. وكنت أسمع Yaaminsa نداءهم isaanii nin للصلاة. dhagaha salaataaf sagaleen bareedduu fi amaana kennitu turte. صوتا يبعث على Sagalee القلوب kira وطالما tasgabbii هدني kaaftu بالسكين. rahaan na dhagahame. عرفت أن بوسعي Akkan تنفيذ waan kana أمر. dalaguu qabuun na dhagahame. وفي أحد Guyyaa الأيام tokko hulaa tiyya alan نظرت laale. خارج زنزانتي ورأيت Gurbaa رجلاً warra باكستانياً Paakistaaniin صغير arge الحجم kan يجلس qaamaan خارج xiqqaa الزنزانة. hulaa tiyya ala kataa'u. قلت له Akkamiin مرحبا. je'een maqaan kee eenyu? Ni je'e فقال Habiib. في اليوم التالي Guyyaa أتى lammaffaa حبيب Habiib ثانية lammaffaa dhufe وجلب معه guyyaa هذه kana المرة sharaaba عصير warra جوز Hindii fide. الهند. قلت له Laki لا شكراً. galatoomin je'een شكراً. laki لا. galatoomi. أنا سأموت. Ani du'uufin je'een فقال laki san hin لا dandeessu. يمكنك ذلك. Maali فقلت له ماذا؟ maaliin je'een ati من eenyu أنت kanaaf لتخبرني himtuuf أنه waan لا kana يمكنني ذلك؟ naan je'e فقال لي anaa miti ليس أنا. Allah malee لا يمكنك ذلك. san hin dandeessu. شعرت Hedduun بغضب dallane شديد. isan ari'e asii bahi اخرج atii من fi هنا. haasawna أنت keetis. وحديثك. في اليوم Guyyaa التالي itti aanus عاد lammaffaa ثانية. deebi'e. Eegas ثم qur'aana فتح banee القرآن bakka ja'u وأراني nagarsiise. مقطعاً يقول Namaaf lubbuu إنه لا fi يمكن للمرء ajjeesuun أن hin يقتل dandahamu. نفسه، فليس Sanitti لديه haqan حق في qabu. ذلك. Habiib كان daran حبيب daran naaf يقرأ qara'utti seene. المزيد والمزيد Dingatan gara وفجأة isaa بدأت dhaggeeffachuu أصغي eegale. إليه. Habiib guyyaa cufa dhufee irra deebi'ee ja'a. ويقول مكرراً Ati haqan qabdu kana لم يكن dalaguuf. حق في القيام بهذا. Guyyaa وفي اليوم 23 eegan nyaata الرابع عن dhiisee الطعام nin dammaqe. استيقظت ولم Arguun dandeenye. لم تعد Ijji عيني tiyya arguun تبصران. dandeenye. عرفت أن Nin عيني beeka akkan ija tiyya banaa مفتوحتان ولم يكن ammoo بإمكاني arguun الرؤية. dandeenye. وأدركت أن Guyyaan ذلك كان sunis يومي akka الأخير. guyyaa kiyya kadhumaatee hin كنت beeke. خائفاً كنت Sodaachuun متعدا. ture akka malee. وكان Filannoon qaba لدي ture. الخيار. كان علي القرار إن كنت سأموت Murteessuu nin du'a moo أم nin سأحيا. jiraadha. وبينما Hoggaan كنت murtee أتخذ kiyya قراري fudhadhu كنت أسمع sagalee صوت Habiibin حبيب dhagahuu ويقول ture haala لا inni تملك ja'uun الحق في san ذلك. godhuun haqa ittiin qabdu. وقد كان Dhuguma محقاً baana تماماً. ture sirritti. أدركت أنه Akkan علي karaa تغيير ittiin طريقتي jiraadhu في العيش. jijjiiruun murteesse yoonin kan hin كنت jiraadhu ta'e. سأعيش.
تنافو لجنا خيّة فتون بربادي واعتناق الإسلام. أمس إسلام ما قبتشو guyyatti yeroo shaniifin dhaabbadhee wudu'achuu qaba if qulqulleessee huccuu tiyya jijjiirradhee afaan addaatiin salaatuu qaba afaan arabaatiin yeroo duraatiif jiruu tiyya keessatti dirqama gariin dhaabbachuu eegale bakki ibaadaa jiruu tiyya keessa jiraachuun waan cufa jijjiirte فجأة بدأت أرى دينغتان أرجو إيجالي أكاد أمني جدار من هيداسون إف جدتي نهيدون دنديني بل ربما إنما أكا الدنيا على النرهم بسوفي أكان خراس الريتين يادوفي ربما كانت إنما تنشانسي نافتاتي أكان يادو دبين دور إجاغتيتين هلال هندا سندورتكا أما تقولتك كافي ويا لبس ديف صدمي جان دبرسي أمس أما تدي دمي لما ويا لما إرو خرومة كل لينو يادو أني ننزل لما مي وان أمني خدان خجيس تهنيف ما كانت لتكفي 12 سنة ما كانت أمني كل لما هنجيسو سن هندي نبر باتش ساتوري أما هيرين قبا جروغا مجو أرغتشوف يوخين خيري دلقون دندها تنبودان دالجسو أمو أمري إفباتو تاتي تكاجرة سنس أن لما فا مجرمان تهو